kun egaa YouTube kooti. Jallatamoo maati abbaa koo nagaa waaqayyo abbaa sinfaa ta'u akkam jirtan an obboleessi keessaan faarfataa ABRAHAAM JILOOti. Gatii akkuma beekamu kanaan dura faarfannaawwan kan koo karaa ABRAHAAM Media akkasumas karaa ABRAHAAM Media isin biraan ga'aa tureera. Ammaan garuu waaqayyo na gargaaree faarfannaa kanaan booddee jiru officially mataa koo banadhee waan jiruuf ABRAHAAM JILOO official jechuudhaan subscribe share gochuudhaan miga koo akka dhaabattan isin jedha. Faarfattoota kana wajjin immoo ta'anii faarfannaa tokko wajjin faarfanna.